ranti interdaqanii turan. Okay. Amma maal akka ta'ee fi maal akka ta'e isin hima. Na obsaan dhaggeeffadhaa. Yaa maal warri kaayiroo kun akka maashii kanatti ani garuu. Waan dhugaa dubbachuudhaaf waan abdii ta'eef hin raatiin xala malee dubbii kaayiroo keessaa xiinxaluu barbaadu. Abdiin natti jabaadha. Maaliif? Nama xiqqishoo tasgabbaawaadhaati. Ilaamaa dubbataan jiru guys. Okay bro. Let's go. Waan dhaggeeffannaa. Ilaamaa kirooloksii qabatee taa'u jira. Harki isaa dadhabee jira. Harki isaa hullatu jira. Kirooloksii lafa kaa'uu hin dandeenye. Hammatee jira. Akka jaalalleetti. Harki isaatiif kirooloksiin akkanatti. Ni qaba haa qabaatu I don't know guys. Afaan Ingiliffaati. Garuu ilaamaa osoo yoo isinitti mul'ate. Kunoo. Haa Oromoo. Okay. Garuu abdiin mirqaanee jiran fakkaata. Guyyaan kamisa ture, jummata ture, natti fakkaata mirqaanee jira. Jimaa eessaa akka qabne hin beeku. Ijji isaa guddatee jirti. Fuulli isaa buqqee jira. Mirqaaneeti moo maal naaf hin galle. Chaa mee raatiin dhalaa waan ta'eef. Tubbaddu gaasee egaa abdii anatti himtu fi yaano bareeteetiin natti himtu ana mafatee adduu jala rabbii gaditti oolchee bara kirooloksi raanis reetii fi dhiisii bareedduuti ara indiisu abduun indiisu raatiin xalaa maaliif uummata kiyyaaf xiinxaluu qaba haa maaliif dhiisii kam xiinxaluu qaba maaliif rakkoo mucaa kanaa baruu qabna waan ta'eef irraan xiinxala. Maal ta'eeti jettanii nama gaafatanii inumaan irra natti qoosan. Isin qofaa miti namni hedduun nama baay'ee kanatti qoosaa turtan. Hundi keessanuu warri natti qoosaa jirtan. Namni hiriyaadha jedhee dhufee namatti siiqee waa nama gaafata. Isin natti qoosan. An qoosaa jira siin fakkaadha nama nama qoosni fakkaadha. Laal Abdul nama gizi akkana kirooloksi akkana beektaa warra kaayiroo beektudha. Warri kaayiroo yoo aaree yoo akkanatti waajee yoo dhaqee amma rakkoodha. Dhaqee yoo gaafadhee rakkoodha. Akkana ani jechuun isaaf birisa bira geef xiinxaluu qaba. Rarraan xiinxala Abdul yerraa xiinxala is waan miidiyaa rabbi waan ta'eef rakkoo miti. Saayiba kiyya qaaliidha waan ta'eef it's okay. Abdiin dubbataan jirtu xiqqishoo irraa oofname.